Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kiibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 dambalii gabaabaa kiilooheerzii 1775 yookaan dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:00 afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne isin beeksisna. Jalqabarraa haga xumura sagantaa keenyaatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduudha. Godina Jimmaa onoota garaagaraa keessatti dararaaf miidhaan caasaaleen mootummaa bilxiginnaa uummatarraan ga'aa jiran guyyaarraa guyyaatti hammaachaa fi babal'ataa jira. Rasaasa itti dhukaasuun nama ajjeesuu, hidhuu, hawaasa fuula duratti maanguddoota biyyaa uffatarraa yaasanii salphisuu, reebuu, hawwaniif shamarran gudeeduun hojii baratamaa bulchitootaa fi hidhattoota sirna PP godina Jimmaa ta'ee jira. Godinichatti uummanni roorroomtu keessa jiraachuu kan dubbatan jiraattonni ukkaamsaa fi dhiittaan mirgaa deemsifamaa jiru dubbachuuf ni ulfaataa jedhu. Sagalee bilisummaa Oromoo gudeeddii dhiyoo kana ona saxxammaa keessatti raawwatame bu'uura godhatuun jiraataa onichaa tokko waliin afgaaffii gabaabaa waliin kataasisee oduttaan sun isinii dhiyaata. Maa irratti marii waadaa miidiyaan Jaal Dr. Dagafaa Abdiisaa waliin taasisee irraa ka fudhannee kutaa 1ffaaf 2ffaa qophii keenya dabrariin akkuma isinii dhiyeessaa turre kutaa 3ffaaf isa xumuraatu keessummeeffama. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana akka taatan kabajaan isin afeeraa oduun kunootti. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akkasiin dhageessu an Waaqonoleeti. Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa onoota garaagaraa keessatti dhibee busaa dabalatee dhibeelee hedduuf uummanni saaxilamuun dawaa fi wal'aansa gahaa dhabuun lubbuun namootaa darbaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka odeessi maddeenii ifa godhutti dhibeelee lixa Oromiyaatti uummata mudatan keessa addatti weerarri dhibee busaa godinaalee Oromiyaa 16 keessatti tamsa'ee jiru ona beegii qofatti lubbuu namoota 29 galaafachuutu barame. Bal'inni oduu kanaa kunooti. Godina Wallaggaa lixaa ona beegiitti weerarri dhibee busaa ji'oota adoolessaa booda daraan dabalatee namoonni 10,000 lakkaa'aman dhibee kanaan qabamuu fi lubbuun namootaa gara 30tti dhiyaatu darbu ogeessi fayyaa onichaa miidiyaa Addis Istaandaarditti himan. Kana malees weerarri busaa kun onoota godinichaa biroo fi godina Qeellam Wallaggaattis hammaachuu himan. Biiroo Fayyaa Oromiyaa gama isaatiin weerarri dhibee busaa godinaalee dhibeen kun itti hammaatee jiru Wallaggaa lixaa fi Qeellam Wallaggaa dabalatee akka waliigala Oromiyaatti godinaalee 16 keessatti babal'achuu ibseera. Daayireektara Fayyaa Hospitaala Sadarkaa Duraa Beegii Dr. Birmaduu Mokonnin ji'oota lamaan darban adoolessaa fi hagayya keessatti onichatti weerarri dhibee busaa hammaachuu himuun
hanga ammaatti hospitaala Begii keessatti qofa qorannoo dhukkuba busaa namoota 6,500 taasisameen namoota 3,560 ta'an irratti dhibeen kun jiraachuu mirkanaa'u himan. Isaan kun namoota hospitaala keenya dhufan qofa. Isaan keessaa namoonni gara 1,900 ta'an hospitaala ciisanii kan yaalaman yoo ta'u, isaan keessaa namoonni 29 lubbuun isaanii darbeera kan jedhan Dr. Birmaduun gama qorichaa dhiigaa fi oksijiinii wal qabate hanqinni guddaan mul'achaa jiru rakkoo kan hammeessu himan. Namoonni kun baay'inaan buufataalee fayyaa dhuunfaatti ilaalamanii erga irra turee fi sadarkaa wal xaxaarra erga ga'ee booda gara keenya dhufu waan ta'eef baay'inaan hir'ina oksijiinii fi dhiigaa isaan mudata. Akka ona keenyaatti dhiigaa ofii keenyaallee arjoomnee turru garuu baankii dhiigaa dhiyoo jiru Asoosaa irraa kan nuti arganne baay'ee gadi aanaadha. Kana malees qorichi dhukkuba busaa fi oksijiinii argachaa hin jirru jedhan Dr. Birmaduun. Hospitaalli Begii konkolaataa waan hin qabneef iddoo biraarraa qoricha fiduun akka isaan rakkise kan himan daayirektarri fayyaa hospitaalichaa rakkoon nageenyaa naannichatti hammaatee jirus haala kana irratti danqaa'umu ibsan. Sababa rakkoo nageenyaa jiruun hojiiwwan ittisa dhibee busaa erga addaan citee waggaa 3 darbeera. Haalli kun ammoo weerara kana to'achuuf rakkisaa taasiseera jedhan. Ji'a fulbaanaa booda kana caalaa ni hammaata jennee sodaa qabna. Haalli kun xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Gama biiroo fayyaa godina Wallaggaa Lixaa fi Oromiyaa irraa hanga tokko xiyyeeffannoon kennameefii jira. Garuu bal'inna weerarichaa fi baay'ina dhukkubsataa jiru faana akka walgitu miti. Qoricha dhiigaa fi oksijiinii dhukkubsataa jiru faana walgitu argachuu qabna kan jedhan Dr. Birmaduun onoota baadiyyaa keessattis qorichi biifamuu akka qabu himan. Biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisa dhibee busaa kan ta'an obbo Jawaar Qaasim dhimma kana ilaalchisee yaada Addis Istaandaarditti laataniin weerarri dhukkuba busaa kun Wallaggaa Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti qofa osoo hin taane godinaalee 16 bulchiinsa magaalota 7 fi onoota 117 keessatti babal'atee jiraachuu himan. Tamsa'inni isaa garuu bakkaa bakkatti garaagarummaa akka qabu kan himan obbo Jawaar akka naannoo Oromiyaatti torbaanota 5 darban keessa namoota mallattoo dhukkuba busaa agarsiisan qorataman 5,000 keessaa kanneen 1,075 ta'an irratti dhibeen busaa argamu ibsan. Kana keessaa dhibbeentaa 70 kan ta'u kan gabaafame godinaalee lixa Oromiyaa keessattuu godinaalee Wallaggaa Arfanii, Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa fi Shawaa Lixaa irratti. Qeellam Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaan qofaan isaanii immoo lakkoofsa waliigalaa Oromiyaa keessaa parsantii 51 qabatu. Keessattuu Wallaggaa Lixaa keessaa onoota akka Aayiraa, Gullisoo, Begii, Qondaalaa, Baabboo Gambeellii fi Mana Siibuu keessatti rakkoon kun hammaatee mul'ata jedhan. Naannichatti baatilee 2 darban keessatti lubbuun namootaa sababa dhibee kanaan darbaa jiraachuu kan hin haalle obbo Jawaar ragaa namoota du'anii addeessuu sirritti qindaa'ee jiraachuu dhabu eeruun lakkoofsa du'a waliigalaa eeruurraa of qusataniiru. Gama biraan jiraataan ona Qondaalaa sagalee bilisummaa Oromoo haasofsiise sodaa nageenyaaf akka maqaan isaan ka'u hin barbaanne yaada kennaniin dhibee uummata fixaa jiruuf furmaanni kan dhabameef uummanni Oromoo mootummaa isaaf birmatu dhabuudha. Mootummaan ta'e jedhee nagaa uummataa booressuu fi dawaaf wal'aansa akka hin arganneef waraanaan danqaa uumuu ummata afaan qawween bulchaa jiraachuudha jedheera. Akka jiraataan kun sagalee bilisummaa Oromoo yaada kennetti hanga ammaatti kan nuti beeknu qofti ona Begii irraa namoota 29tu du'e achuma ganda Qobboo nama tokko jala ijoollee 8tu du'e ona Qondaalaatii kaleessa kan awwaalan ganda Kaaseerdha ijoollee 4 ganda Mannaaziidha ijoollee 6 iddoo tokkotti awwaalan jedha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessan gargaarsa namoomaa Oochaan gabaasa ebla 25,2023 baaseen jalqaba bara 2023 irraa eegaleen naannoo Oromiyaa godina gandoota 149 keessatti namoonni 1,274 ta'an dhibee busaatiin qabamuu fi namoonni 18 dhukkuba busaatiin du'uu ibsee ture. Kan dhibichaan qabaman keessaa harki caalaan daa'imman umrii 5 gadii ta'us ibseera. Dhaabbatichi gabaasa gayya 2 bara 2023 baaseen ammoo Itoophiyaa keessatti weerarri dhibee busaa daran hammaachaa dhufuu ibseera. Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona 1.7 dhibee kanaan kan miidhaman yoo ta'u hanga adoolessa 30tti lubbuun namoota 200 darbuu gabaasni dhaabbatichaa ni mul'isa.
Abbootiin sochii hundeeffama Sinoodosii Oromiyaa keessa jiran torba mana jireenyaa isaanii irraa fudhatamanii hidhaman. Abbootiin mana amantaa Ortodoksii keessatti hundeeffama Sinoodosii Oromiyaa keessa hirmaachaa jiran torbaa fi dargaggoota isaan gargaaraa turan wajjin hagayya 29 bara 2023 halkan sa'aatii 2tti mana jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuutti argamu irraa fudhatamanii hidhaman. Dubbii himaan Sinoodosii Oromiyaa kan ta'e Barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaa miidiyaa Addis Istaandaarditti akka himetti abbootiin kunneen mana jireenyaa isaanii irraa poolisootaan fudhatamuun kutaa magaalaa Dhibaayyuu waajjira poolisii Onaa Dhakaa Booraatti hidhamanii argamu jedhe. Abbootiin hidhaman kunneen maqaa muudama Sinoodosii Oromiyaa irraa isaaniif kenname Abuunaa Barsumaa, Abuunaa Alaazaar, Abuunaa Uraa'el, Abuunaa Minaaz, Abuunaa Daani'el, Abuunaa Niqoodimoosii fi Abuunaa Daaksiyoos kan jedhaman ta'uu himeera. Dargaggoonni isaan gargaaraa turan ammoo waajjira poolisii Tooraa Sarkilii jedhamutti hidhamanii kan argaman ta'us himeera. Tuutni hangafa Phaaphaasota Abuunaa Saaworoosiin durfamu qulqulluu Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa waliin araara buusuu hordofee abbootii amma hidhaman kanneen dabalatee abbootii naannoo Oromiyaa keessatti hojii wangeelaa akka hojjetan ramadaman gara Sinoodosii Itoophiyaatti deebi'uun gita hojii duraan itti hojjechaa turanitti deebi'uun mormaa turuun isaanii ni yaadatama. Haala kanaan magaalaa Finfinnee keessatti taa'uun sochii isaanii itti fufuuf yaalii taasisanis dhiibbaan waan irra ga'eef magaalaa Bishooftuutti mana kireeffatanii taa'uu erga jalqabanii torbaan 3 ta'uu odeeffannoo dubbii himaa Sinoodosii Oromiyaa irraa argame kun ni mul'isa. Oduu xumuraatiin hagayyi 30 guyyaan eebbisaa addunyaa mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneen magaalaa Finfinnee keessatti haala suukaneessaan itti ajjeefame uummata Oromoo bal'aan yaadatamee ooleera. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu weellisaa eebbisaa addunyaa hagayyi 30 bara 1996 mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneen ajjeefame. Hagayyi 30 bara 2023 erga ajjeefame eebbisaan ganna 27ffaa isaati. Haalli ajjeefamuu eebbisaa uummata Oromoo bal'aa keessatti godaannisa seenaa kan uume. Uummanni Oromoo bal'aan keessaa fi alaan guyyaa ajjeefamuu weellisaa fi qabsaawaa eebbisaa addunyaa kana sirnoota garagaraan yaadatanii oolaniiru. Eebbisaa addunyaa lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa Dambidoollotti dhalate. Eebbisaan umurii ijoollummaa isaan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamutti makamuun miseensa leexaa irraa hanga dabballee dhaabaa ta'ee Oromiyaa goleelee garaagaraa keessatti dirqama dhaabni isaa itti kenne hojii dabballummaa fi aartiitiin uummata isaa barsiisaa akka ture seenaa isaa irraa baruun danda'ameera. Qabsaawaa fi weellisaa eebbisaa addunyaa goota kutannoo fi murannoo qabu aartii fi diddaa sirna gabroomsaa dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo jalatti geggeessaa turedha. Eebbisaan erga dhaabni mootummaa ce'umsaa keessaa bahee booda Finfinneetti aartistoota waahila isaa waliin hafuun seenaa afaan Oromoo guddisuu gama biraan ammoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti qooda osoo fudhachaa jiru boodarra muuziqaaf jireenya kennee utuu hojjetu mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneen bifa suukaneessaan hagayyi 30 bara 1996 ajjeefame. Eegaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanaan gammaa ture qophiilee kennaafan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun eegalee akkuma itti fufeetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksisne godina Jimmaa onoota garaagaraa keessatti dararaaf miidhaa caasaaleen mootummaa bilxiginnaa uummatarraa ga'aa jiran guyyaarraa guyyaatti hammaachuun rasaasa itti dhukaasuun nama ajjeesuu, hidhuu, hawaasa fuula duratti maanguddoota biyyaa uffatarraa yaasanii salphisuu, reebuu, hawwaniif shamarran gudeeduun hojii baratamaa bulchitootaa fi hidhattoota sirna PP godina Jimmaa ta'ee jira. Sagaleen bilisummaa Oromoo gudeeddii dhiyoo kana ona saxxammaa keessatti raawwatame bu'uura godhatuun jiraataa onichaa tokko waliin afgaaffii gabaabaa waliin taasisee isin biraan geenyaa faana bu'aa.
duraan dursa maqaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenyaatiin fayyaa ta'in jedha. Dhaggeeffattoota keenya ammas keessummaa tokko qabannee jirra. Keessummaan kiyya kun karaa kibba lixa Oromiyaa jechuun godina Jimmaarraayi kan hin qabadhee dhiyaadhe eenyu jedhamu of barsiisuudhaan gara sagantaa keenyaatti ceena. Keessummaa keenya eenyu siniin jedhu? Maqaan koo Yaasin Abdallaa jedhama. Ana Saxxamaa godina Jimmaa ana Saxxamaa. Tole Yaasin dargaggoo Yaasin jedhee tumanii seena. Yaasin keessattuu onoota keessan ona Sanxammaa kana keessatti yeroo adda addaa taateen adda addaa ni uumama. Addatti immoo kaleessa fuula sooshaal miidiyaa irratti kan bahee ture hidhataan mootummaa tokko jechuun milishaanii mucayyoo shamarran tokko dirqiidhaan gudeeduuf jennaan fiiddee akka harkaa baatee abbootii amantaattuu mucaa kana lubbuu ishee baraare kan jedhu dhageenye. Mee wanni kun hagam dhugaadha? Wanti kun qabatamaadhaan dhugaadha. Taateen akkasii irra deddeebi'ee naannoo keenyatti ta'uu waan haaraa miti. Tarii kun fuula miidiyaa argatee suuraadhaan isaa ta'u waan kallattii taatee aanaa Saxxammaatti ta'e sanaan wal qabatee waan hordofaa jiruuf ba'e malee wanti kun waan baramaa miti jechuun danda'a. Fakkeenyaaf dudduubeetti si deebisee kanatti boodan si deebi'a. Bara 2011 keessa maqaa shaneetiin aanaa Sigimoo fi Saxxamma keessatti ijoolleen durbaa gudeedaman hangana jedhee siif himee fixuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Bara san namoonni hedduun maqaa shaneetiin gadi fuudhamanii rashanamaa turanii akkasumatti waan fedhii isaanii ijoollee durbaa godhaa turanii gudeedaa turanii namni dubbate hin jiru. Warra dubbatu kallattii adda addaatiin to'atu niitworkii balleessanii ibsaa balleessanii akka wanti kun hin baane karaa adda addaatiin warra Jimma keessa jiraate illee waan akkana odeeffannoo dabarsullee akkasitti to'ataa turani. Egaa maalsi jechuu barbaadeetanii wanti amma ba'e kun isa irraa gadiiti jechuun danda'a. Numaayyuu mucayyoon kun yaaliidha malee hin gudeedamne. Kan gudeedamee Saxxamma keessatti Sigimoo keessatti akkaataa bifa jibbisiisaadhaan kan nam tokko gaafachuu hin dandeenye maatiin illee dubbachuu yeroo itti sodaataa ture jira. Maal jedhee dubbata akka komaandi poostii jalatti bulaa turteetti akkaataan si aanoleen kun lamaanii akkasii egaan taateen dheengaddaa kun bifuma amma sooshaal miidiyaa irratti agartuuni bifa nagaatiin kan shamarree kana gara mana ofiitti waame gaafa waamuu boodanni akkasumatti itti qophaa'ee eege booda mucaan iyyaati kan baate namni birmatee fi akkasittiin namni kun namni shaga'ee qabame amma mana to'annoo seeraa jala ooleera jedhu dhugaan isaa sammallee hin beekamu miidhamaa gadhiifamaa waa'ee naannaa kana lamaan keessaa waa'een gola Jimmaa keessa wanti jiru keessattuu qaama mootummaatiin rakkoon bulchiisaa amma jiru waan baay'ee sodaachisaati. Uummanni nagaan bahee galuu hin jiru. Maqaa adda addaa kennamaa fi maal jettaa namoota feesbuukii irratti waa barreessan koomentii kennantu hidhamaa reebamaa doorsisaa gurguddaatu jira gabaabumatti. Egaa dhiittaan mirga namaa waan kana yeroo odeeffachuu dhaqan warra akka Human Rights Watch fa'aan gaafa dhaqan waan si ajaa'ibu akka isaan ibsa gaafi namoota akkasii miidhaa irratti raawwatame waliin arganne fa'aa godhu. Qaamni addaa gaafa achi deemee qorannoo gaggeessuuf jedhe wanti kun akka hin mul'anne wanti kun akka dhugaan uummata kanaa hin argamne karaa adda addaatiin dhiibbaa fakkeenyaaf mana murtii yoo sii kaase mana murtii irratti dhiibbaa godhu namni achi deemee akkamitti hin milkoofne godhu shirri achi keessa jiru baay'ee walxaxaa fi
dhugaa dubbachuuf waan achi keessa jiru kana naftanyaaruma jira jedheesuman fudhadha malee hiika biraayyuu itti kennuu hin danda'u jechuun barbaada. Mee silaa kaasnee taateen yeroo darbee fuula sooshaal miidiyaa kanarratti bahee wanni suni amma akkamitti goolabame maalirra gahe xumurrisa? Wanti goolabame hin jiru. Taateen hagayyaa 8/2015 ta'ee aanaa saxxammaa ganda Kimisoo bakkee kolbaatti kan ta'e kan lubbuun namaa darbee namoota 10 ol kan rasaasaan rukutame namoonni 20 olii hin hidhamanii achitti reebamaa turani. Kana keessatti namni 20 sun boodarra baasaniiru haa ta'u malee miidhaa garaagaraa irra ga'ee goluma adda addaa jiru. Kana keessaa namni tokko lubbuun darbee namni Abdulwaahid Sharafuu jedhamu hanga yoonaatti namni lubbuu isaatiif gaafatame hin jiru. Kana kan godhee bulchiisuma aanaa sanaatu itti dhukaasee ajjeese. Kana keessatti maqaadhaa fi torbee guyyoota 10 boodadha kan hidhame sanuu turee bulee oleeti kan waajjira poolisii geessanii achitti akkuma nama hidhamee to'annoo seeraa jala oolee jedhanii fakkeessaniiti malee hin to'atamne. Kana waliin namni bulchaa ta'ee aangoo fedhe qabaatee namni lubbuu namaa baase to'atamuu seeratti dhiyeeffamuu dhabuun maal akka jiru tilmaamuun nama rakkisu. Seerri hin jiru jechuun dandeessa. Godinuma Jimmaa keessa seerri hin jiru jechuu hin dandeessa. Hanga yoonaatti namni nama ajjeese kun seeraaf hin dhiyaanne maqaadhaaf hidhanii guyyoota 5 akkas mana hidhaa san akkas godhanii gadhiisanii amma bakkee jira. Bulchaadhuma aanaa ta'e teessootti deebi'ee jira jechuudha. Yeroo barbaade hawaasa walitti qabee mariisisaa yeroo barbaade kaabinee isaa wajjiniin waajjira galee ibsa baasa. Egaa namni nama ajjeese akkasitti gaafii tokko malee kaleessa nama ajjeesee har'a ol deebi'ee teessoorra taa'e gaafa hawaasuma keessaa ajjeese sana bulchu baay'ee namatti dhaga'ama. Dhiittaan mirga namaa hangam tokko aga jiru. Sana qofaa miti wanti baay'ee nama ajaa'ibu tokko warra qaama waan kana hordofee yookaan yakki kun namni yakka kana raawwate seeratti dhiyaachuu qaba jedhee yakka kana balaaleffatu yakkamaa ta'uu isaati wanti si ajaa'ibu jechuudha. Namni waan kanaa dubbatu yakkamaadha. Shaneedha. Maqaa akkasiitu kennamaaf. Isa irraa fagoo jiru ta'e isa achi jiraatu ta'e dargaggoonni magaalaa kanaa kan dhimma kana jala bu'anii hordofanii taatee kana falman ka bosonutti adamsamanii kan tumaman kan hidhaman kan reebaman seerra kabajamu jechuu qofaaf jechuudha. Wantoonni adda addaa irra ga'aa jira. Kana biraan egaa akkuma jalqaba irratti kaasee odeeffannoo kana dhiittaa mirga namaa jiru Human Rights Watch fa'aan yeroo dhufanii uummata hawaasa kana rakkoo jiru gaafatanii hubachuuf jedhanu akka isaan qorannoo kana irratti gaggeessine hawaasa kanaan akka isaan waliin arganne danqaa adda addaa godhu. Ammoo yeroo isaanii gara Jimmaatti deebi'an illee nama jala erganiit akka ibsa ga'an baafne. Hanga yoonaatti waan si ajaa'ibu ibsa tokko illee hin baafne nama du'e lubbuu badee lafee caccabe bulchiinsi godina Jimmaallee akkasitti ibsa hin baafne kominikeeshiniin godina Jimmaallee ibsa hin baafne tuffiin guddaan akka jiruu fi diktaatara abbaa hirummaa guddaan naannoo kana keessa akka jiru tilmaamuun nama rakkisu. Wanti ta'e kun waan ammaa miti. Namni keenya akkuma jalqaba irratti kaase akka bosoqqeetti ajjeefamaa ture akka bosonutti waggaa 4 dura namni Sigimoo keessatti fa'aa indaa'imsiifamaa ture. Viidiyoo tokko fa'aa yoo agartee ta'e indaa'imsiifamaa ture. Namni manuma gadi fuudhamee ajjeefamaa ture, inkolaafamaa ture. Namoonni akkasii jiru nama qaamaan kanatti dubbisuu dandeessu jechuudha. Hin dhaga'amu. Maaliif kaabbaa mootummaa muummicha ministeeraatu jira. Isa jala guggatamee isa jala dhaabatameet maqaan adda addaa namatti kenname akka barbaadan nama godhu.
egaa akkitti dubbattullee sirka badaa dhugaa dubbachuuf. Tole fayyaa ta'e ani wannati naa kaaste tokkotu jira amma golgaa muummicha ministeeraatiin naan jette dhugaadha. Jimma sababa muummichi ministeeraa Jimma keessaa bahanii fi sagaleen isaa dhagahamuu dhabee miidhaa fi dararaan uummata sanarra gahuullee ukkaamsamee hafaaraa kan jedhu yeroo adda addaatti namoonni adda addaa kaasaa jiru. Mee gaaffiidhuma xumuraan siif godha. Abiyyi Jimma keessaa muummicha ministeeraa ta'uun Jimmaan waan fayyade qabaa? Dhugaa dubbachuuf ani hin gabroomse malee waan fayyade hin qabu. Hin gabroomse yeroo jedhu bara mootummaa wayyaanee sana dura kan ture dhageenye seenaas hin beeknu waan Jimma keessatti waggoota 45 kana keessa ta'e dhugaa dubbachuuf jechuudha. Cubbuu irra kaa'ee cubbuu dubbataan jiru. Kana yeroon jedhu nam tokko miidhaa ofii waan ofii ta'e himachuu sadarkaa hin dandeenyeerra. Amma fakkeenyaaf bara wayyaanee amma siyaasa keessan galinitti namni tokko mirgi isaan kabajamaa namni nama irratti dhiibbaa uume tokko in adabama seeraan jechuudha. Kun garuu siyaasa haa ta'u dhimma dhuunfaa haa ta'u akka barbaadanitti garagaltanii as garagaltanii si garafanii si bulchu. Limmu keessatti wanti ta'e nama mana ijoollee dargaggeessa ijoollee kichuu akkamiin manaa fuudhaniitti kan rashanaa turan. Poolisoonni mootummaa jechuudha. Kaabaa maqaa Dr. Abiyyi namni waa dubbachuu hin danda'u. Akkamitti yaada akkasii qabdaa jedhaniiti guyyaarra yoo waan biraa dhiisiti namni tokko gara Finfinnee dhaqeefaa yoo dhufe in qoratama. Namni biyya alaatii gale ijoollee dhumti biyya Arabaa kana keessa turte maal yaadee akkam ta'e akkamitti waan baay'ee nama saalfachiisu qoratameeti feesbuukiin isaa akkamii waa jedhaa jira jedhamee wantoota duubattafaa akkasiitiin uummata miidhu waan si dhibu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti miidhaan bara wayyaanee ture Jimma keessan turre jechuun danda'a. Namni mirga ofii falmachuu hin danda'u, dubbachuullee hin danda'u. Yoo dubbate innumti yakkamaa ta'a akkuma sila sii kaase yakkamaadha. Waa'ee kanaa kaafnaan yakkamaadha. Waa'ee kaafna yakkamaadha. Namni kun miidhaa akkasina taatee yeroo darbe geeraa irratti ta'e tokko akkuma argite viidiyoodhaan darrasanii gaafannaan akka sana godhanii fokkisiisanii hidhanii jechuudha. Waa gaafachuun mirguma isaa gaafachuun yerootti yakka jedhamee ilaalamu keessa jirraa. Jimma naannoo hedduutti dhiittaan mirga namoomaa raawwatamaara keessattuu aanolee Sigimoo Saxxammaa keessatti baay'ee nama yaachisaa uummanni gadi ba'ee mirga ofii falmachuun waan ofii nama irraa du'e gaafatachuun nagaan ba'ee gaduun sodaachisaa ta'eera. Wanti wallagga ta'e waan wallaggatti ta'e qofa beeka beektaa Oromoon waan kutaalee biraa walloo keessatti ta'e qofa beeka. Isa dhugaansiin jedha taateen naannoo kana keessatti ta'aa jiru wallahi dhugaa waan madaallii qabu miti kutaadhuma kanaan osoo madaalamee jechuudha. Kanaaf akkasitti nuufillee gurra ta'a rakkoo guguddaatu jira. Uummanni kun baay'ee miidhamaa jira. Keessattuu sagalee dhabuudhaan maqaa kobbortaa kanaatiin uummanni baay'ee miidhamaa jira. Bulchiisni kaabineen maqaa kanaatiin uummata ukkaamsitee gocha gurguddaa gocha hamaa uumaa hawaasa irratti raawwataa jirti. Yeroo yerootti adaraa sagalee ta'an isiniin jedha. Tole waa'ila keenya godina Jimmaarraa yaada jiru bal'inaan nu laachuu keetiif fayyaa ta'i. Gara fuulduraattis deebineetuma waliin yaafannaa har'aaf nagaatti. Shama
Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kabajamoo qophiin keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa akka guyyaa jimaataati. Amma qophii keenya xumuraatiin marii waadaa miidiyaan jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa waliin taasise irraa akka fudhanne kutaa 1ffaaf 2ffaa qophiilee keenya dabraniin akkuma isinii dhiyeessaa turre kutaa 3ffaaf isa xumuraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra itti dhiyaadhaa. ለኦሮሞ ህዝብ የሚቀርበው ኦነግ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ነው። አራ ኡመተ ኦሮሞፍ ከን ዱአ ጅሩ አባኦ ደሞ ሰካኒዳ ከእኒ ጀዱ ጋር ማለት አንኩኒ ለኦሮሞ ህዝብና ለኦህዴድ የሚቀርበው ኦነግ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ነው ጀዴ አረገሩ ኡመተ ኦሮሞ ዳፍ ከን ዱአ ጅሩ ብሊስማ ኦሮሞ ደመሌ ቲፒኤልኤፍ ስሚቲ ኦፒዲዮስ ሚቲ ከናጄሳ ጅሩ ኦፒዲዮ ኦሮሞ kan oromo jede sab jede wore gama jiru warana bisma oromo ande bisma oromo warra hidatti rakkacha jirani tajajila fayyarre warra daba jiran kanada warra oromo rakkacha jiran isan kanatu oromoni aada meesha aada akan qabanne godhani jechuudha cuube kan qabanne iddoo daddatti maddoon irratti cuubeeni cuube kan jedhama beekamaadha eerri sayate deem akka san qabanne warri isa tuman illee warri isa hojjetan illee akkan hojjenneetu itti murtaa'e jechuudha. Eeboo qabatanii kan deemne, ankaasee qabatanii kan deemne, boodee kan jedhamu jira qabatanii kan deemne akkasitti dhorkamanii jechuudha. Warri qabatee deemuuf qabamanii hidhamanii adabamaa turan Oromiyaa keessatti Oromoon. Karaa shaggar kan keessatti sirba aadaa Oromoodhaa kan ittiin sirbanii dullaa qabataniiti hundumaa kan sirban giddu galeessa kanatti. Isa kanallee faccee danda'u kana isallee akka hin qabannee godhamaniiru bal. Oromoon akka godhameedha. Jara kanatti godhee bal. Jara warra biibii taateetu Oromoon bulchaa maaloodhaa jettee iyyitu kana jechuudha. Karaa baas karaa hundumaa bakka hundumaatti saqawwee dhiisiiti meeshaa aadaa akka hin qabannee kan godhaa turanii warra OPDO kana. Warri kaan immoo hidhatanii jechuudha. Yeroo darbee akkuma sila kaaftee haasofneerra. Yeroo hundumaa karaa kibba Sudaan sanaa Gambeela keessa bahee meeshaa baay'eetu qabame jechuudha. Eenyutu galchaa ture? Amaarotatti galfataa ture jechuudha. Warra amma riphee lolaa cidhaamne irraa lolli achi jalqabamanii warri jedhan kuni yeroo sana kan galfataa turanii jechuudha. Ani haasa'eera yeroo sana. Miidiyaa tokko irratti haasa'e. Miidiyaa allama sadii haasa'e jechuudha. Karaa mattammaadhaa achuma karaa mattammaadhaa qawween shiguxiin turkitti hojjetame hammanatu qabame makiinaatti amma qabame gajaraa hammanaatu qabame bakka inni itti hojjetame immoo turkiidhaa jedhaa turan jechuudha. Isaan kanatu galfataa ture bari. Galfataniitu warra biyya alaatu biteetu galchaa tureetu naannoo Amaarota keessa kuufataa ture jechuudha. Yoo yaadate ta'e yeroo lola Tigraay kana gajaraa qabatanii yaa'an mitiire. Gajaraa qabataniitu sirbaa turan. Gajaraan suni isa yeroo sana galeedha. Isatti kuufamee taa'e jechuudha. Isa kanatti amma gara Oromiyaa irratti Oromiyaa keessa galchanii bari karaa Horroo Guduruu keessatti waraana warra achi yeroo beelaa dargiin qubachiise sana Amuruu keessatti Kiiramuu keessatti warra qubatan sana kan achiisanii isaanii akka dhamma finyaanitti achiisanii jechuudha. Isa kana Oromoo ituu ilaaluuti ittiin deebi'ee dhume. Ittiin lafarraa buqqa'e. Irraa buufate jechuu qabu. Lola kaabaa irratti doktari waa tokkoon si yaadachiisa. Maal jedheetu mootummaanii warra TPLF yookiin TDF kanarraati boojaatii qawwee fudhattan sana ofuma keessanii fudhadhaa jedhee mootummaan labsee ture. Amma naannoo Amaaraatti qawween baay'een isaa walakkaan isa mootummaa hidhachiisedha faannoodhaani. Isa kaan immoo isa isaan TDF faarraa namoota gargaarraa saamanidha jechuudha. Qawwee sana ofuma isaaniif godhatan.
Oromiyaa keessatti illee inni kun baramuu danda'u qaba. Qawwee kamiyyuu diinarraan boojuuti yoo ta'e kan hin jechaa jiru qotee bulaadha. Diinarraan boojuu yoo ta'e dhaqanii qabaleetti laachuu galmeessuu waan akkasii kan dhiisuu danda'u qaba Oromoon. Lammata wal basaasuu dhiisuu danda'u qaba. Ebaluun qawwee qaba, ebaluun akkas dhokfatee seenu qaba. Oromoon habshaala ta'uu danda'u qaba. Kana booda kan isaaf qabsaa'u yoo jiraate ofuma isaa ofiif qabsaa'uu danda'u qaba. Uummanni akkuma naannoo kaabaa keessumaa warri kaabaa meeshaa waraanaa akka aadaa godhatanitti uummanni Oromoo aadaa godhachuu tokko qofa miti 2-3 mana keessaa qabaachuu danda'u qaba. Isa boojii ofuma isaa fudhachuu danda'u qaba. Maal hojjeta sooressi Oromoo isaan akkas gochaa jiru miti warri zayitii kaleessa Oromootti gurguratanii sooromanii har'a kan qotee bulaa hidhachiisaa jiru isaanidha. Kan faannoo hidhachiisaa jiru isaanidha. Warri soogidda daldalan warri daldala garaagaraa Oromiyaa keessatti sooromanii qarshii argatan kun hedduun isaanii kan har'a meeshaa waraanaa naannoo Amaaraatti uummata hidhachiisaa jiru isaanidha. Sooressi Oromoo maal hojjeta? Qarshii lakkaa'uu qofadha moo biddeen isaaf taa'atu qofa nyaatee jiraatee darbuu qofadha? Moo yuunivarsiitii yookiin waa tokko banuu qofa akka Oromootti akka sabboonummaa tokkotti lakkaa'ame. Oromoon amma biyya isaa abbaa biyyaa ta'e biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatutti meeshaa waraanaa akka teekinooloojii baranetti ilaaluu danda'u qaba. Wanni Oromoo meeshaa waraanaa qawwee qabaachuun mana keessaati akkuma gindiif qambarii mana keessaa qotee bulaan tokko hin dhabne tokkotti lakkaa'amuu danda'u qabachuu barbaadan. Isa boojii ofuma isaa galii godhachuu danda'u qaba malee dhaqanii qabaleetti kennu seera eeguu seerri hin jiru. Utuu seerri jiraate mormi dargaggeessa Oromoo tokko qalamee fannisanii akka alaabaatti mirmirsaan deeman ture jechuudha. Kanumadha gorsi dhaamsi kana caalu hin jiru. Maaliif gaa sochii warra kaabaa kana gaafa laallu yeroo gabaabaa keessatti wal ijaaru alaaf keessaa wal ijaaru diyaaspooraan biyya keessa jiru inni mootummaa keessa jiru caasaa mootummaa keessa sarkaan jiru inni daldalaa ta'e inni hojjetaa mootummaa garaagaraa ta'es inni aangoo qabu mootummaa keessaas tooftaadhaan wal ijaaranii hojii qoqqoodiinsa hojii walii kennaniitu hojjetu. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti mootummaa isaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'aniiru sochii jabaa tokko gochuu danda'aniiru. Naannoo Amaaraa sana raasuu danda'aniiru. Raasuu qofa miti caasaa mootummaa PP naannoo Amaaraa kana diiganiiru jechuudha naannoo Amaaraa keessatti. Kun igoo dhiisaniitu sarkaan hojii walii qoqqoodanii waan hojjetaniifidha. Waan wal gargaareedhaaf alaa fi keessaan dargaggeessa maanguddootu hin jedhin wal gargaaran jechuudha. Oromoon sakaarraa barachuu danda'u qaba. Igoo dhiisee isa alaas wal kabajee inni keessaas wal ijaaree sadarkaa wal hubachuu danda'amurra qoqqoodiinsa hojiillee walii laatee jechuudha. Waanuma tokko na qofatu beeka na qofatu hojjeta seeramusaa dhiifamee hunduu hamma danda'u akka dandeettisaatti waan hojjechuu danda'u dirqama fudhatee hojjechuu danda'u qaba. Kanatu nu baasa akka Oromoo tansaan achi bara baraan qaama biraatti sababeeffachaa akkas taane kana taane jechuun bu'aan qabu. Warrumti nu biraa kaa'anii achi dhaqanii waa godhan dhiibbaaf gaggeessanii mootummaa ta'uu achi booda bara baraan sababa biraa funaanaa deemuun barbaachisaa miti. Kanaaf carraa argame kanatti deeggarsa hawaasaa akka itti bal'ifatan akka itti qabatan namoota dandeettii garaagaraa qaban beekumsaanis haa ta'u diinagdeedhaan isaan kana akka idil addunyaatti bal'ifachuu caasaa ofii diriirsuu bal'inaan nama qabachuu ofitti qabachaa deemuun murteessaadha. Kanadha agarree warra Amaaraa kanarraati jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti mooraa Itoophiyaa keessaa bahaniitu mooraa sabboonummaa Amaaraa keessa galanii yeroo gabaabaa keessatti dhiibbaa uumuu danda'a jiru. Kanaaf diinarraallee muuxannoon fudhatama. Waan gaarii argamu muuxannoon gaarii nama fudhatama. Waan ta'eef isa kanarratti illee jabaachuun barbaachisaadha jechuu barbaadeni. Uummanni Oromoos sila sinuu bal'inaan kaaftaniittu gowwoomuu hin qabu. Qawwee kamiyyuu yoo booji'es saamma daangaa ce'anii dhufan Oromoo lolan tokkotu jira. Oromoon gaafa ofirraa lolu qawwee isaan irraa booji'ate ofuma isaaf galii godhachuu qaba malee dhaqeetu PP'tti laachuu qabalee gandaatti laachuu kana amaleeffachuu qaba waan akkasii dhiisuu qaba seerri hin jiru biyya sana keessa mootummaanis hin jiru. Tu mootummaan jiraate wabii nageenya isaa kan ta'uu qabu mootummaadha malee uummata ofirraa lolata miti. Mootummaa irraa ittisuu qaba ture jechuudha isaan daangaa ce'anii dhufanii uummata Oromoo ajjeesan. Kanaaf mootummaan hin jiru seerris hin jiru Oromoon ofirraa loluu qaba salolee qawwee irraa hiikkatu ofuma isaaf galii godhachuu qaba isa qawwee hin qabneef laachuu danda'u qaba. Bifa kanaan Oromoon wal ijaaruu qawwee qabaachuu qaba ofirraa ittisuu danda'u qaba diina isaa jechuu barbaadeni wal gargaaruu qaba. Qotee bulaanis bifuma wal fakkaataan diina ofirraa dha'uudhaani tarsiimoo waloo baafachuus imma danda'ama jechuudha. Isaan akkanuma gochaa jiran warri qotee bulaas faannoonis waliin isaanii hin beekamu. Eenyudha faannoon eenyudha qotee bulaan kan jedhamu hin beekamu. Amma lola Tigraay irrattis kanuma agarre. Maal jedhee Abiyyi yeroo tokko paarlaamaa irratti
warri tideeffaasiin darbaniiru jennee qotee bulaa gaafannaa hin dabarree jedhanii dabarsaniitu duubaan immoo isaanumatu qonna keessa biyyoo keessa awwaalanii meeshaa jedhe isaanumatu baasee waraana keenya fixaa turedha. Qotee bulaamatu waraana keenya fixaa turedha. Kaabatti aadaadha qawwee qabachuun. Qawwee qabachuu qofa miti humna isaaniif qabsaa'u cinaa hiriiruun qotee bulaan isaanii humna isaaniif qabsaa'u cinaa hiriiruun odeeffannoo kennu waanuma jiru. Oromoon isa kana beekuu danda'u qaba. Kan dhumaa jiru uummatuma kanadha. Dirooniidhaan kan dhumaa jiru uummatuma kanadha. Gaafa isaan waliin ta'an immoo Amaarrii fi milishaan Amaaraa, faannoon Amaaraa waliin ta'anii mootummaa faana Oromoo fixaa turaniiru. Har'a gaafa wal lolanis Oromoorraa wanti dhaabate tokko hin jiru. Oromoon ajjeefamaa jira. Karaa lamaan jechuudha. Kanaaf Oromoon hadheeffatee loluu qabachuu barbaadanii Dooktar Ulfaadhaa yeroo biraa moo bifa biraa. Faannoon kun agartee kan isaanii dhugaa miti dur faannoo jechuun warra revolutionist ta'an warra hordofanii jechuudha. Yeroo darbe hiikasaa Azuuneerra hiikasaa. Eegaa warra isaanii hordofan warra kooministii ta'an jechuudha. Warra revolutionist ta'an kana warra hordofanii faanuma jedhamu. Malee kan Amaaraa miti bari fuuteetu kan ishee godhatte. Dhugaadha sirbillee jira afaan Tigreeffaan faannoo jedhanii sirbu viidiyoo tokko argeera viidiyoo kilippii tokko kan Mallas Zeenaa yeroo qabsoo tokko wajjin sirba sana faana. Faannoo ichaa sirba afaan Tigreeffaanii sanas argeera dhugaadha faannoon jedhamu kan Amaaraas miti hin turree warruma tarkaanfattoota jechuu wayinatti fakkaata warra jijjiirama tokko fiduudhaaf qabsaa'anii faannooma jedhamanii waamu turan dur. Isinis yeroo darbe afaan Amaaraa Yuunivarsiitii Umutti dhaadannoo godhannu hiriira Lasalaasitti ba'aa turre faannoo Tasamaaraa inda Cheeguu Baraa inda Hochi Miinii jedhaa turre bari. Maaliif the followers of amma maal ta'e beektu dhugaadha amma maal ta'e beektu maqaan Itoophiyaa jedhus kan isaanii miti jedhama garuu immoo Itoophiyaa sanatti isaanitti fayyadame waan ta'eef Itoophiyaa kana laganne nuti. Faannoo kanas kan isaanii miti garuu immoo isaanitti dhimma ba'aa jira waan ta'eefidha. Faannicha sana isaanumaaf laanne jechuu barbaadu nuti woboo kan jedhus qabna maqaa qeerroo jedhus qabna baay'ee qabna waan ta'eef faannoo kanatti erga isaan dhimma itti ba'anii maqaama sanaan waamne immoo maqaan kun yakkamaa ta'uu beeksisuu qabna maaliif yakka hojjeteera maqaa kanaan faannoon. Tigraay irrattis yakka joonisaayidii hojjeteera. Oromoo irrattis maqaama kana qabatee dhufee yakka garaagaraa hojjeteera. Warra Gumuz irrattis immoo yakka garaagaraa hojjeteera. Humni kun maqaa kana qabatee jechuudha. Kanaaf maqaan kun yakkamaa ta'uu danda'u qaba. Isaanitti dhimma ba'aa jira maqaa kanaan Oromoo miti. Yookiin Walaayittaa yookiin Sidaamaatu maqaa kanaan dhimma ba'aa jira miti. Yeroo sochii qeerroo bilisummaa Oromoos nuti faannoo jedhanii warra ba'an isaanidha. Kanaaf maqicha isaa fudhatanii nuti maqaa hedduus qabna. Garuu maqaa kanaan immoo yakka hojjetan maqaama kanaan itti gaafatamuu qabu malee maqaa kana qulqulleessuudhaaf jedhamee maqaa jawisaa maaloo jedhanitti baasan kun sirrii miti jenna nuti Dooktar maqaa sana baafatanii socho'aa jiru waan ta'eef yakkas hojjetaa jiru waan ta'eef maqichuma isaanii himatamuu qabu yaada jedhuun qaba. Kanuma Dooktar. Maqaa sanaanii socho'aa jiru maqaa sanaa yakka hojjetu. Maqaa sana garuu hin hatan hattuudha jennetti dabalu. Hattuudha. Ofii isaaniitii kanaan duraa somneera kireetii gochuu hin danda'ani. Uumsata jedhama afaan Oromooti. Uumsata. Waan tokko uumtaa. Itti yaadee uumtaa jechuudha. Isaan waan kana gochuu hin danda'ani. Kireetiivitii hin qabani. Waan tokko kireetii godhanii ittiin deemuu hin danda'ani. Waan namni gara biraa hojjete yookiin gartuun gara biraa hojjetetu hataniitu kan isaanii godhatu. Kun aadaa isaaniiti. Kanaaf maqaa kana hin hatanii garuu itti yakka hojjetanii jennee itti. Dhugaadha. Hannaa wajjin wal qabatee waan baay'ee dhaga'ama. Waa'ee Laalibalaas gaafa kaastu qaroomina warra Aga'oo kanadha. Garuu kan keenya jedhanii ittiin dhaadatu seenaa biyya sanaa seenaa Itoophiyaa keessatti uummattoonni garaagaraa qaban hatanii makan isaanii godhatu kun waanuma jirudha. Giizii makana warri Tigraay Agaazii kan jedhu wajjin wal qabsanii giiziin kan keenyadha jedhu. Warra Amaaraa immoo qubee saabaa kan nuti uume jedhu. Hanni kun jira Dooktar egaa seenaan kan mo'ataa ta'edha miti yeroo baay'ee warra mo'eetu warra injifateetu seenaa barreeffata seenaa gaarii. Kanaafidha waan baay'ee hataa turan malee kan isaanii kan jedhamu hin qabani garuu waan ittiin hatanii immoo yakka hojjetan tokko maqaama sanaa waamuu qabu jechumaafidha. Malee yaadni keessan sirriidha Dooktar ragaas qaba jechuu barbaade dur faannoo dhameeyyuu sirbamaa ture saboota garaagaraattiin sirbaa ture ittiin dhaadachaas tureera. Ulfaadhaa Dooktar halkan gaarii.
kan keessa bala Kambalia kan gitu gala kan kaba kiba kan keessa bala Oromo kan tira dala garayu berbada mala kan nuba suroro jala garayu berbada mala kan nuba suroro jala Mama veteran dorkamne adenya kenya rayo manne alaga noli galio mamne ngayo jiran agabrom pamne manna kayan gabralule gabutira gabralule nabamu gabaga kodamube mana dimu warichube Kambalia kan gitu gala kan kaba kiba kan keessa bala Oromo kan tira dala garayu berbada mala kan nuba suroro jala Akan berane gabrumah buyan tiada mala kabenya bumnan kapsodin kita kaawon tuma dilitu mala wangali kudan Kambalia kan gitu gala kan kaba kiba kan keessa bala Oromo kan tira dala garayu berbada mala kan nuba suroro jala Madagal rumah kapsotu disa Jalata bursa dadawa dirsa Madagal rumah kapsotu disa Jalata bursa dadawa dirsa Kambalia kan gitu gala kan kaba kiba kan keessa bala Kambalia kan gitu gala kan kaba kiba kan keessa bala Oromo kan tira dala garayu berbada mala kan nuba suroro jala garayu berbada mala kan nuba suroro jala garayu berbada mala kan nuba suroro jala Egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kabajamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa gaammaati. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa gara xumuraatti turtii nu faana taasistaniif galanni keessan bilisummaa ta'u jechaa qophii keenya wiixata dhufuutii naga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.